Mana namaatti dhufanii osoo isiin duutee lubbuun kutte jechuun san ilmi namaa du'a akkamitti namaa jaalata? Namni namaati namni sammuu qabu du'a namaaf hin jaalatu. Intalli sun osoo mataa qabaattee du'a akkamitti namaa jaalatti? Akkuma fedhe yoo ta'e. Hagga fedhe namni kun diina fedhe osoo godhe. Isii waan takka osoo hin godhe Zainab waan takka isin godhe. Duutee osoo lubbuun kuttee irra filadhaa jechuun isii san. Wallahi ani kabajaa ta'eetiif malee mana keetti dhufte mi'a buutti. Mana keetti dhufte jechuun malee intala san. Lubbuu isii baasa. Ammallee isin dhiisu yaman keessa waliin jira bakka fagoo hin jirru. Micoo meeseejii itti barreessitee qabdaa. Laa hawla walaa quwwata illaa billah. Jarri dhimma wal keessa. Keefani micoo mee rabbii kee jedhi micoo argeetu hin beekne kalakkoofsa ishee hin qabne. Walii galanii sitti. Argeetu kan beekne. Walii galanii sitti. Guyyaan ani si arge guyyaa firaankii sana guyyaa firaankii irratti dalagan sani mee guyyaa san agasii as يعني كيف يعني يصير مسج بالرسالة كوتو جدا ما لا قوتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكم جرت خدمت تودا دعوت تودا كينيا. هكذا سني ده بندرة بقى جراتن سنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكم جرت تودا كينيا نجا جرتو بقى جراتن. الحمد لله رب العالمين كنا واسجيني. أيه ما لا يمتي سبونتو. Akkasiiti har'a kunoo kaameeraa baneen jira. Kaameeraa baneetii waa'ee urjii sangaa fachuudhaaf abba guddaa kaameeraa banee yaame. Akkasiiti abba guddii wanni abdiin joosan dhugaadhaasa. Keef abdiin maal jedhu? Abdiin gaawaan urjiin illee dhuftee akkasitti wanni san dhugaadha musula akka. Akkamee fakkeenyaaf. Akkana gaa dubartiin tun akka lafaa ol kaatee naman jaaladha hin jettu hariiroo waliin qabdamu akkamisi. Ayi sabboontu. Meera beeliti amma yoo laaltooti dubbii kana amma dhugaa sitti ni fakkaataati. Ani garuu dubbii ilma namaa keessa hin beekanii dhugaa natti fakkaachuu bihaan illee hin beeku intalli tun akkana lafaa kaatee garuu si jaaladha mana keetitti dhuftee ani waan baay'een aarsa keessatuma. Dhuftee mana namaatti osoo Zainabaan lubbuun kuttee jechuun isiisan mana kee teessee an baay'ee mataa kiyyan irraa dhabdu. Bari sabboontu ani san rabbi natti argaa. Ishii wajjin alagaa qabu tokko illee hin jiru. Maaliif yoo sin jedhee yeroo nama keessa jiru kun yeroo wanna dalagadhu miti yookaan yeroo jaalala itti oofuu miti. Ani asii roorroo biraan irra deemaa asin immoo nama bira jaalala oofuun waan narraa mul'annedha. Narraa isin fakkaatu. Si galee kanaaf kuni dubbii sobaati. Narra kaayanii. Gamuutti ol fuudhanii sirra haani dubbitan. Maa ati shakkii qabdaa? Laa ani shakkii qabaachuu osoo hin taane namni kun yookaan walii galee ishee abdiin dhimma maal qabaachuuf wanni akkas jedhu dhimma maal qaba. Laan hordoftoota keenya amma asumarratti isinii hima malee ani nama tokkolleen yaa'ii tokko hin qabu. Waluu lan qabu abdillee maaliif hindaa'uun keessa kiyya namatti madduudha. Nama naaf dhaabbatu jedheetini kan abdadhuudha. Firaankii dalaynaa jedhaniiti gaafa turuuf mana kiyya kana fidan firaankii dalayna jedhaniiti firaankii irra dalagan. Firaankiin isin argitan akkasisan jechuudha. Firaankiin irra dalagan. Allolee yaaree jennaan firaankinaan jedhan. Edaa jarri edaa micaa'oon waan kattattee qabdi jechuudha. Abdiyyuu waan godhameen beekon abdiin maanuu. Onoo rabbiin itti arga guyyaa gaafa saniiti guyyaa firaanki jettee mana kee dhufte sani kan inni isii argillee hin beekullee jechuudha. Maqama ishiitis hin beeku. Yuutuuba isillee hin beekon jala seenillee ilaalee hin beekan. Yuutuubara ta'uu ishiitu hin beeku ture. Akkasumallee hin beeku hin dalagaa dhimma isiitillee hin beeku. Awwal marraa argu mana kana. Kanaaf ishiin jecha akkasiisan Zainabiin osoo duutee dhabamtee irra filadhaa hoggaa jettu san dhugaa waatonni kana keessa jirti. Guyyaa sila gammachuu qabutti guyyaa ani sila rabbii kee galan isaa ga'uu galata galfadhu rabbiitti galata galfadhu dhuftee galata sila rabbii yaa rabbii jenneetiin rabbiin kadhannu gammannu nu bu'eessite jechuudha gaafasa. Akkasii bar namni mana namaatti dhufanii osoo isiin duutee lubbuun kutte jechuun san ilmi namaa du'a akkamitti namaa jaalata? Namni namaati namni sammuu qabu du'a namaaf hin jaalatu. Intalli sun osoo mataa qabaattee du'a akkamitti namaa jaalatti? Akkuma fedhe yoo ta'e. Akka fedhe namni kun diina fedhe osoo godhe. Isii waan takka osoo hin godhe Zainab waan takka isin godhe. Duutee osoo lubbuun kuttee irra filadhaa jechuun isiisan. Wallahi ani kabajaa ta'eetiif malee mana keetti dhufte mi'a buutti. Mana keetti dhufte jechuun malee intala san.
lubbuu siisii baasa. Mana kee Ammallee isin dhiisu yommuu keessa waliin jira bakka fagoo hin jirru. Dhiira feete yoo jaalatte dhalaan ilmi dubartiin takka hanga feete yoo nama jaalatte akkas jechuu qabdi. Hanga feete yoo nama jaalatte. Si jaalalaan maal irra jaalatti boon? Maal irra jaalatti an abbaa ilmaan kee? Tun jaalalaa miti. Tun diinummaa bas waan si yaadan ammallee isiiniif abdiin isiif beeka. Ani abdii durallee isa kadhadheen dadha. Abdii mee nama kana ofirraa hubadhu. Taa'ee xiqqoo jee ofirraa hubadhu nama kana daftee ittiin deebiin daftee garaa kee hin balin jedhee isa kadhadheen dadha. Daftee deebita kun ammallee hundi shira si yaada ammallee. Kamtu hora kee deebiin amma. Barmee amma baraan bal'aan mee akkam godhamee nama kakatee waan akkanatti hin deebi'u jedhee miilarra si kufe. Mee akkam gootare? Ani an ammallee amantii irraan qabu dhugaa abdiin ammallee deebi'ee micoosa wajjin naggara garaa. An dhugaa agumana bakka sammuu xiyyeetan akka wanni tokko keessa nama maramaa jechuudha. Abdiin waan akkasii sanaan jechuu biyya. Micoo meeseejii itti barreessitee qabdaa. Laa hawla walaa quwwata illaa billah. Jarri dhimma wal keessa. Keefani micoo mee rabbii kee jedhi micoo argeetu hin beekne kalakkoofsa ishee hin qabne. Walii galanii sitti. Argeetu kan beekne. Walii galanii sitti. Guyyaan ani si arge guyyaa firaankii sana guyyaa firaankii irratti dalagan sani mee guyyaa san agasii as yaani keefitti ani isiidhaaf meeseejii barreessee kootu jedha maal laa gooteen. Walii galanii. Ani yeroo jaalala oofuu miti haati manaati mana diinaa jiraachaa. Ani asii jaalala oofa mee ni fakkaata sabboontu mee akka hin natti hin fakkaatu. Intala ni jaalatte natti hin fakkaatu. Natti hin fakkaatu ammoo tuni abdii fi intalli wal keessaa qaban. Eenyu fidde mana kana abdiidha. Intalli tokko mana kana beektee dhufti gaggaafattee dhufti. Maali beekti boo? Hin dhuftu namni mana kana fide abdiidha. Abdii ammallee waan sii qabu duraallee siif isaa hiriyya miti. Ani durallees kadhadhees dadha ammaas waan sitti dhufu illaa abdiin ammallee si garagalee jira. Tokko keessaniin isin guuraa jeesi. Immoo saalfannee immoo qaanfannee. Tokko keessaniin isin guuraa jee. Guuree bakka inni nu geessu hin laallan. Laa guuruu. Anatti namni aana fuudhanii aratan. Maal guuruu ati guuruu eessa wanni mititi guuruu maal namni ka ofirra rafee jira miti. Ofirra rafee jira moo namni maal akkamiin hojjetee nama guuraa. Moo meeshaadha namni kana guuruu. Ifeeti abdii waqta kara biraa deemee nama qaba. Ati nama hin qabdu kophaa ta'e deemta. Ifeeti. Biyya diinaa jirta ifeeti. Namni guutuun diina sittee hin garta. Ifeeti mee. Miina moo lafaa sadi cinaa dhaabi. Birriin kafallaa nama birrii fedhullee yoo ta'e. If bira dhaabi nama. Hogguutu akka siin boonyi. Hogguutu akka haadha mana keetiin hin boonyi. Marrata ilmaan keetiin gaafa dhufte nuti akkam taane. Ifeeti. Nama mooraa ta'etti nama godhadhu. Karrateetiin nama godhadhu. Ish nuti dubartii si eeguu hin dandeenye. An si jala deemee si eegu biyyi tun biyya namaa. Si jala deemee si eeguu hin danda'u. Mana keessatti ati mana keessa taa'uu garuu dubartii miti hin deemtu. Ifee eegi namaa. Abdii gartee miti gaafa dura namaan ifee eegaa ture. Ammallee akkasuma nama qaba nama. Ifee eegi mallee ati illee nama. Yoo nama birrii fedhu ta'e kafallaa. Ifee eegi ishee. Allaali. Kana eegu rabbii tokkicha. Rabbumaan nama eega yaa. Rabbii gadi tabbaa ifee eega. Dhugaadha. Kana eegu rabbii tokkicha irraa hafee immoo anillee of gateen deemu namni hima jira. Sibbitamtee jirti. Magaalaan tun guutuu sibbitamtee jirti. Ani maaluma namatti balleessee jala na koottaa nyaadhaa dhugaa taphadhaa. Waan fe'amee wanni kiyya waan keessanii jechuun yoo diinummaa nama bitu ta'e an dhugaa irraa dhaabadhee dhugaa rabbi. Karaas inumaa waa'ee namaa tanaa dhiyeessu hin danda'u gaa akkamiin godhaa namarraa hafullee hin danda'u. Mee akkamitti namarraa hafaa? Rabbiin nama jaalatu fatana. Laa dhiyeessee nama hunda ka shakku ta'e yoo nama hunda ka dhiyeessu ta'e mee maa eenyu jira dharee bade? Namni qajeelaa namni nama jaalatu hin fatanaa. Rabbiin nama jaalatu fatana. Duniyaa irratti fatanaan kee baay'atee hinna maali? Rabbiin nama ifii fatana. Obsite mallee ifeegi garuu. Obsi fatanaa keessaa baata akkatti naftu. Ifii sharri namatti yaadin malee adummaa sharri namatti yaadin. Tamam. Ani garuu dubbiin intala sanii wallahi abba guddi. Na jiraachisaa hin jirtu. Na jiraachisaa hin jirtu. Kawallis nun taane nama ishiin mee karaa isiin dhuftuu hin laalla. Namni kanuma lafaa keetuma si jaaladha. Keefitti namni abbaan maal itti abbaan nama guddaadha jaarsa ani haa jaarsan jaalatina.
jaarsa nama guddaa. Abbaan maaliiti abbaan mubaarakee namni dubartii ta'uuf mana namaa keessatti asiinarraa gayyaatanii anaan keef dubartiin akka keetti dubartiin sammuu qabdu dubartiin dhiira akkamitti dirqiin jaalatte abbo ayibbiidha wallahi dubartiin namni tokko dubartii ta'ee dhiira jaalala gaafatee naan dhiira kan jaalala qabdu hin jibbiti dhalaan ol kaatee dubartiin dura ol kaatee dhiira jaalala gaafattee hin jibbiti dhiira mana kanarraa gayyaatanii ana haadha manaa taa'etti mee haadha manaa taate hin laallaa walumaan laallaa ishee hin laallaa walumaan. Awal jettu Zainab likkisii garsiifti. Zainab duute see ta'in duute see. Anaa miti. Waa Zainab si ajjeefte waa isin Zainab ajjeefte hin laallaa. Anaa miti yaadni dubartii hojiin hin taphadhu kana Zainab dhukkeerraa kaasti anaa miti. Tamam kuni karaan kun isin baasu micoo karaan kun isin baasu ati amma jaalalli naa qabdullee si haafu. Jaalala. Nama biraa jaalala. Zainab biifti dhiirri hedduu yoo tasi jaalattu garte siifun jaalattu dhiirri tasi jaalattu yoo garte dubartiin ol kaatee dura dhiira takka jaalala gaafattee enna keef yaani baay'ee na qofachiisa wallahi. Innaa akkasitti yaani wanni ani hariiroo isii wajjin qabu hin jiru sabboontu hariiroo isii wajjin hin qabu. Takka lama irra deebi'ee sin jedha isii wajjin hariiroo qabu takka hin qabu miiseejiin an barreessis hin jiru lakkoofsisillee hin qabu. Ani booda isi maayuu deengaddan argee sin jedha. Dura shakkee ture intalli tun lafaa ol kaatee jaaladhee ati na beektan naan abiddomee abiddu telefoona isaa keessan beeku jee ture ani boodarra eega abdiin akkas jee dubbiin dura akka shira taate. Lakki ani numa irratti tolee amma hin bareeda si'a. Maaluma kee jaalatamu. Dubartiin si jaalatte taan kun osii taana si jaalatte haadha manaas jalaa fuudhuu deemte jalaa fuutee akka feete kun taana si jaalatte mana kana dubbee si mokkore. Laa wallee nooti haala dubartii qabda garuu. Eenyu caalee haa eenyu caalee. Naa bar jaalalli jechuun nama caaluuf hin bareedinaa jenna. Jaalala jechuun nama jaalala qabu jira. Anna jaalala. Haa guddi jaalalli akkaataa qabu. Dirqiin kaanii nama jaalatan tun hin jirtu. Saya bara amma kana dhibe barka abdiitu na dhibe. Ka abdiin hoo akka waan ija kiyyaan argee beekaa waan ija kiyyaan argi qabaa. Ara isheen moo bannaata abdii rabbii keetii wallahi isheen hojii jennee duwinee jira yaa waan hin taane narra hin kaayini. Mee bakka jirtuuf laali. Dhaabbadhuuti laali. Waan yaaddu dhaabbadhu laali. Anatu nama akkasiiti. Abdi anan anatu nama akkasiiti. Namni waan fi qabu nama jaalala yeroo nan jaalala itti gaggeeffadhu miti. Ani roorroo hedduu nara jira. Roorroo kana ofirraa qolachuudha malee ani kan haadha manaatii barbaaduu fi jaalala gisee of hin qabu. Kanuma isin jedha hordoftoota kennaa dhageetti moo kam? Dhagee amma ani dubbii dura shakkeen ture hangarma sirraa adda baafachuu fi akka guddii kiyyoon waas filatee dhiifa manaaf godhe. Laa waan badii maal qabdaa miti waan sitti dhagame na gaafachuun waan jiru hordoftoota illee haa beekani. Kanuma isa dubbiin kanumaati hordoftoota waan balleessin qabanii. Kuni shira tamam shira yaadamee dhufe. Shirri yaadamee shirra maduraatu waan takka hin goone. Waan itti deemu. Ammallee waan takka godhuu hin dandeessu. Ni ilaalla. Urjii ni beektanii urjii waan takka Zainaba waan takka godhuu hin dandeessu. Tamam. Anaa miti isin oduu keessaa qabdi. Harri askootu urjii yoo feete anaaf si wal faama. Anaaf si lakkiidha kun. Wal faamuu dandeenya. Ibsaa dhiisi. Jaalala yoo feete bifti jaalala akkatti nama gaafatan. Jaalala akkatti nama gaafatanii jira. Mana namaa dhufanii akkasitti. Hin jiru. Akkasitti hordoftoota keenya nagaan turasin jenna inshallah rabbi jedhe khairin isin dachana jedhe yaada bye bye. Nagaan nutura.